Michoo, assalamu alaikum jennaa duroo waraabun duratti awoo mee michoo maqaan kee eenyuti? Safi Absalam. Saafii Abdusalaam. Hayyi Salam Abraham. Absalaam Ibraahim Umar. Ganda Umar qaati. Obboleettii Asaantuuti? Asaantuuta isaniin beekaa. Ati hangam takka eega bakka tana dhufte? Baati sadi. Baatii sadii. Baatii sadii bakka tana turte lasaanoti? Baati sadi nasu. Ayyee eenyu si oofe manarraa eenyu si fideeti? Nuriyaa Aliyyi Habira. Nuuriyaa Aliyyi Habiiraa. Isiin ganda kami? Ganda Mole. Ganda Moleeti. Bakki isiin irraa si fidde hoo bakka tami? Qobboo mana Suufiyaa Yusuf Muhammad. Qobboo mana Suufiyaan Yusuf Muhammad. Sababa maal jettu irratti manaa si baafte? Sababa Suudii jaalatteen namni yeroo Suudii arge as keessaa maal godhatteen sossobbii manaa nu baafte. Namni jiruu suudii arge As keessaa maal godhaa as keessaa maal godhaa jetteeti manaa nu manaa isin baafte. Siifii nama siifii eenyu? Naafi Faayisaa Ibrahim. Siifii Faayizaa Ibraahim. Isiin san amma eesseerti? Isiin Bosaasoo erti. Maalleeyni bu'ee fi asii kutte. Jalqaba yeroo isin fuutu qobboorraa maallaqa ati noolii qophooytee duraan deemtamoo yaada keeti moo yaada siiti? Noolii qophaa'een deemu yaada siitii noolii isiin isinirraa kafala jee manaa nu baase. Noolii isii kafale. Isii kafalee Ati humaan qabdu. waa takka hin qabu. Harar isin fidi. Hararri nama isin kannitu. Namni zakkoon nu kannite. Hayyee yeroo isin kannitu sanoo maal fudhatte? Jimaa fudhattee maallaqa fudhattee qotte. Maallaqaa fi jimaas fudhattee kutte. Duraan suudiin isin hojii deemaa isiniin jette. Isin wajjin deemettee makiinaa biraa qorree makiinaan guutamnaan isii booda dhabne yoo jijjiga gassee. Eega jijjiga if gasseentan isiif biraa dhabdan. Isii biraa dhabne. Hayyee as keessa gizee dhuftanoo miidhaan taakkamtu isinirra ga'e? Uleedhaan sookotaan akka nu kaffanii nu bira jira maallaqa buufadhaan nu jedhanii. Akkas isiniin jaan jechuudha. Hayyee mici ta wajji dhufte Bosaasoo jirti. Ta'u jidduubne ta'an suudiitti. Ati maalleeyni siin buune. Naan buune. Amma saniifuu gandaan maal jechuu deemta? Gandaan maallaqa naa haa yaadaa kan hin gadi hin deebi'u. Biyyi deebi'u. Amma mana eenyu jirta? Mana murtee isaa beekalla. Isa bira jirtaa jechuudha. Inni odee nama bakka tana dalagu jiru. Nama bakka tana dalagu jiru. Ganda deemuu fedhamoo as taa'u deema? Ganditti himuu haadhammaan kana bisheetti. Isaa hojii deemuu deemtaa jechuudha. Isaa si qabenni. Gaara keessaa nama nuu qabeen lafa mi'a qabee dhafa miilaan lafa yaa warra gandaati jee qabee nu asin na barsiisa hojii galla jee. Hayyee takkasiiti. Hayyee haunoo namni agartan kun hundinuu namuma mana kiyya jiru. Takkanaati maallaqa mijiyyoo tanaatii fi akkaataan inni itti manaa baates akkanaa kunoo nutis bakki nuti jiraachuu jirru lafa akkanaati. Hayyee akkasin manaa baate jalqaba akkanarra baatee jechuudhaati. Hayyee anillee obboleeyyan kiyya murteessaa abdiif dallaatii dhuguma. Bas akkanaa kunoo mijiyyoon tun akkana jechaa jirti. Booda waan hafe isiillee gaafa galtee haa himattu hin jaa hayyee nageeti.